akkan dhaqabnee sirraan baradheen kun dugdi si dhiisee garoon illee siinan koo maalan godhanne siinan koo maalan godhan jalta Yo, ayte hai agalee ittilleen kalaay yoo ka kiyya duudi si cituu barbaade araan hin barbaadu si jammar sheemiin si qabu maaliif am gaafa mafage nama gootu faana akkamitti ija wal ilaalta amma gaafa gochuuf deemtu akkanuma fixixxittee ilaalta ofii yaadatta sa'a sanamma ija yaadatta akkoo akkamitti ishee dagootanii booda moo sheemiin si qabu akkamitti deebitee moo fuula nama argite araba yesus araan nan sodaadha wai rage tawaddo te kan wadu ma ay anamo ton godes oto ta'es achi booda waanan qaana'u natti fakkaata deebisee waan asmaan akkas jettee garagalte kazan akkas gaafa godhamtu anane arani waan akkasii arakatda haadha manaa kee taanaan tidaariidha taanaan sheeminis hin qabu bakka ምንም ችግር የለም haram andalagin fuudi dalagis rakkoon hin jiru arsi kan akkasitin talambaa jala seenee sirba. Maal rakkoo qaba inkwaan wallisuu miti siree gubbaarratti illee barna fiilima keessatti waliin rafanii ni hojjetanii bara. Waynuma aari'anii. Maaliif? Bakka takka tammutu ganaa mee ganaadha guutuun nu haa gadhiifamu ganaa kolfaan duunaa oka. As bira hunda hadhuun gotee jira bara. Laa ati maal taate duu? Duuba dhaabbadhee ilaalu ture. Guyyaa sana hospitaala si fidammoo gaggabdee akkam si godhan? Yakata maal jikkoonay? Laa wallaa shashaaza. Inkwaan sirba wallisuu miti namni siree gubbaarratti waliin ciisee fiilima hin hojjetaa bara. Allah akkas zari yamaniitti du'a maaliin nagayan? Oromoo sirba sanirratti sirba sawwattanni gadhiifame yuutuubii jara dhaqaati bakkuushi sagalee ta'a. Maali sagalee naataa tanaa? Koomantiin teessammuloon firii makkuushaa ittoochi jalatti wanta gadhiifame guutuun isaa. Maali? Mirgi makkuushi kan kee akkasitiin tala. Ati namaa miti. Ati namaa miti. Akkamitti amannaa? Dubara akkamitti amannee wajjin jiraannaa? Akkamitti amannee isinitti haasofnaa? Maaliif kan hunda gochuun si barbaachise? Ani viidiyoo kana seenaa boru gadi baasee yoon salphisina dhaabbadhee hin deemu. Amma viidiyoo amma asirraa bu'ee ta'u. Waan natti na gootu sun jiru. Waan natti fiddu sun jiru. Ingoota jireenya kootiif jechuudha. Sitti immoo viidiyoo kootiif guyyaa tokko sin karadhu beektaa miti. Ijoolleen kun nama jireenya dhuunfaa isaanii jiraachaa jiran. Ofii kiyyaa jechuudha viidiyoo kiyya guyyaa takka sin karadhu dheeressa dhugaa rabbii siin jedha. Gaafa ijoollee saniitiif jechi gaafii jaalalaa keenya fudhadha. Si wajjin nan jiraadha. Waraqata ergachuu ni dandeessa. Gimii maqaa si waaqayyooti si qabee viidiyoo ijoollee sanii gadi baasi. Akkasitti sababa isaaniitiif jedhee gaafii jaalala kee nan fudhadha. Si faana jira. Waliin yeroo haasa'u miti kan isaan waliin haasa'aa ture si jammar tokko kana bari. Maarami namni hunduu na wallachaa jiraani dhugaa amanaan jiru. Isti jalaan na barreessaa. Ani miisajii qofa barraa asirratti nan maxxansa ammuma. Akkamitti maxxansu? Isti jalaan na barreessaa. Dheeressa. Egzaabeerin na dhibe. Na barreessa jalaan. Asirratti. Sistariin koo koodii koo akkamitti akkasii kennite hin beekuun. Akka itti fudhadhe beekaan. Imoon kun dideera aktiif naa ta'uu dide maal jedhe akka itti fudhadhe miisajii sinii galuugaa jiraate gaafannaan natti himte fudhadheera akka itti fudhadhe beekaan. Sujugire akka itti fudhadhe beekaan. Fudhadheera. Sanis ta'e kanas ta'e garuu ati kan hunda si sobuun maaliif barbaachiseedha? Maal ta'a ilma dhiirati miti jedhan
Yoonan jaalanne bakka jalqabuma sin jaalanne jechuun dandeessu. Maaliif takka akka nama jaalate akka namatti dhiyaate akka nafaana jiraatu jireenya kee guutuu nafaana gaggeessuu fakkeessite dhuma kanarraan erga yeroo koo umurii koo narratti fixaa dhufte jaalala umurii rakkoo hin qabu jaalala hamaa keessa nagashite akkasiin beeku jecha kolfaa duubatti galaa maaliif si barbaachise maal si godha yoon jaalalaan miidhame maal si godha Gaala nama diiguu barbaadde koyi mucaan angalli yaadni ki gaala nama diiguu barbaadde. Seenaa. Bakka nagaan turi. Ishi namoota dhugaa namoota. Amma waan si garadhuun qabume. Dheerisa. Amma waan si garadhuun qabume. Waaqa itti amantu si qabee ani ofii kooti si karachaan jiru arras ta'ee boros ta'ee jechuudha. Dammo akka suuraan ni na beektaan. In soraadhu gongumaa ishii. Jini waan tokko si kadhadha. Ijoolleen viidiyoon fi footoon ati ijoollee saniin argite gaala qabatanii jireenya dhuunfaa isaanii jiraatan. Ishi mu'ame. Kalaas mu'ameen jira. Amaneen jira. Ammoo Seenaa ammas lama nu sabaa jirta. Ijoolleen nuti hojjinaasaa jirtu gaa'ela hin qaban. gaala isaanii. Suura isaanis argeera. Tiiktookii isaanis irra deemee ilaaleera. Maal akka fayyadaman hundumaa adda baaseera. Amma hojjinaasatti argeera. argeera. Ishi jiran argaa jirtaa miti. Kabajni isaanii irra argaa jirtaa miti. Maal laga isheen waa'een kabaja isaanii. Kabaja kan qabu namni kabajni isaa xiqqaadha. Kan jaalatee nama hin jibbine Rabbi qofaadha. Kan jaalatee nama hin jibbine Rabbi qofaadha. Kan fakkeessee kan waadaa galee nama hin daganne Waaqa qofaadha. Ati garuu seena. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eenyu beek? Kaltu. Hai. Kita hiya be, dia video asli aku mau video rak. Kalau yang tanam di mana beek? Jadi semua pada. Yey. Baga nanti, bag. Nama kare be ne sana waya. Jaldo, Wow. jaldo ye. Waye. Hai. Hai. Tapi aku wallah kamu galad. Jadi setia kamu galad. Uang tadi beek. मैं इस पे वीडियो से लालू नहीं दल देंगे Jaldi zawara chafet. Hai. La ilaha illallah. ये भी करे जमान वजह का मुंह दूर दे मी Aku capek jadi sangkap. वो नु रोस में वाले दिन कब नहीं मिली मैं कहता हूँ तो जल्दी से थे मैं तो आम देखो वो जल्दी से लाता पर जल्दी सा Yo. उम्रीन थे मैं Jidda mi gaddet. ओके देन आता मैं तो नहीं Ini beek lah kan ada. Jadi selesai gudat beekat. कोई रे जमानो अंतरा जैसा नहीं निंदु बड़ा हाँ. आया और क्या शांति तारा दिन यहाँ बजे निशानी Jalde sama dura fute jalalle ni qabda Tenso ni akkanat Rabbi nakan. mukarra utalu jira sa yesi Warra. Oh rumah. لا गना मागले गिरा गना मंजूर हो वो मैं तो बोल jalalle un qabdu Jalalle. Engka bu. Wala uru kaisa anjira timara anya tijira. aya mal dalayda अब्बान से चंदू पिंगा सुमाया दे क्या नहीं Timara kaisa gurja gurja. Ayya. barata ala moni barata amti amata idda sadde jesa mal jitta बारह था हम बांध से शीन जल्दी से बारह पैसा लगे रेडियो La ilaha illallah. हाय na marisi जल्दी से उमम बारह था duba jalde si mana mulu dufa
nyaata warruu namaa meeqatti jilbis qaba jee. Duba jaldeetti akka isaa biraa haadha kuuree ajandaatti jiru ni beekamu. Ayyee. Ni hojjetaa? Hojjetu. Tokko hangaa fi biraatiin qaba jaldeessi kun dhiirri wal ni fuudhatani. Waliin fuudhan. Maal ta'a gaddaa? Kan maa maqaa nu balleessu? Wayi jaldeessaa wanti bineensaa miti maaliif beeknatu boo? Caaltuu akkam jirtan urjii zammi. Nagahami. Maki maal jennaan nuti harargetti. Bashoodhaan. Bashoon bashuma jirootti. Maashaallah. Salaamu alaikum. Leeso. Walii galee kun. Dubaati maal ta'u kaasee siigisi. Maal ta'u kana ol kaasee siigisa hunooti gaa bashoon bashoon. Itanii takiin akkanaan hin jiru maafaan baalee takii wanni haasoo jirutti hamaalraa itti jechuun dhukkataati sila. No karaa biratti gaa karaa arsii kanatti karaa achi bikka biraa amma karaa shawaatti biyyo amma kutaalee hedduu keessatti waan biratti sigalee kutaa tokko qofaan karaa shawaatti illee akkas sanumaaf jaa malee karaa argeetti immoo akkasii miti. Barishitu ifuma saalee waan bira jaa. Kasaaroonni ni hojjaa jira isinii dhukatu jira. Andan ta'a maaltu naan ga'een afaan itti baradde aadaa fi baay'ee akkasii na barsiisan akkasumatti guddadde waan ta'eef wanti kanatti hin fakkaatu normaala naaf. Ta'i. Haree sun hin jirtu garuu. Tagisee duraa sun hin jirtu nu keessa. Dantaa keessanii sanis keessan jiraatin hoo karaa keessan hin jiraanne meesoo keessatti akkas jenna salaam aleekum fidee. Akkam jettan? Guddadde caaltu leen afaanii baafattee dubbattee jirti irra deddeebi'ee dubbachuun hin Akkam jettan isin? akka feene jennaan Mistake maalolti qoy amma ani waan hin lolu ufatin dhageenye sanii. adurre moo bashoo badeedda nama maali baddee? Laa ilaa. Maali Bashitii qaran batte. maali baddee? Maali Banna bashitii batte. Hai. Digala mo kami. Kabad. Isin qabdani urji basho. Hin qabnu. Haba takal. Wallahi zamana sama argate urji wallahi lazim. Laa anta na booda namoota kaafoontiin zoobara annatti hin ergina warri na Hin guddifnet basho guddifte beekta. namummaan jibbee uma fa'a. Ish. Maaltu kor? Maaltu seera kobra qabda? Nama akka keetirraa rakkoo qabanna. urjii maal ta'i saayiba ta'e taariba keessa rakkoo waliin dabarsine dhufee si qabu. Si haa hidhatanii haa dhuftu. Maal taati silaa urjii maal taati? Afaan Oromootiin ilaalu. Damooza gee qabaati. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Sila maaltu kana godha? Na jijjiiramtee